isin qaamatti fixatte akkaataa isin itti dhumatte wallahi garaana yaatti mabbiitiin isin kakadda attakkaa dhalaan akka miccattii tanaa garaana yaatte jirtu maali beeytu ani aboo ilmoo san rabbi sodaadhaati yoo mucaa sun dide ilmoo san naa kennaa ana haala tiyatti galfadha haa guddifattu haaliti dhugaa rabbi isinitti ma dhugaa rabbi isinitti ma rabar maali yaadiiroo isinit dhagamu qaba bar hinde garaa isin haa nyaattu wallahi ismu dhugaa isin jedha shamarran teenna heeruma duratti osoon heerumin dura filadhu bakka itti heerumtu eessatti akka heerumtu fudhadhu faxaaxulla diqaalaa dhalteetiniin fiddee nutti hin boo'ini nuti rakkoo keessan hin dandeenyu gaafa isin diqaalaa dhaltanii fiddanii nu booddan rakkoo keessan hin dandeenyu maammadoo mataa qulfii karabbi sodaan karabbi galmee keessaa haqe karabbi gartee akka horiititti silaa isa oofuu qabu dagatee bar rabbi gartee maammadoo akkanaa horii kana akka horiititti kottee afaraniin ka oofuu qabu luka lama itti godhe bar luka lama itti godhee rabbi nama fakkeessee oofe maammadoo horii akkanaa kana jala fuutee muxxee kee qabdee gaafa gartee taargaa cabsee ama daa'ima taargaa qabne si dhalcheeni dhugaa rabbi maammadoo mataa dhoqqee this is my very dirty jiranan faranjii waan akkanaa kana maammadoo akkanaa kana this is my very dirty very fara maayim jiran dhugaa rabbi wallahi ismu dhugaa sinti marabar inde maammadoo horii dhoqqee akkanaa kana hudduu keessan jala qabatina isinitti marabar gata sibiraa tara hin beekure ani dhugaa rabbi wallahi ani akkamitti intala shamaraa takka eega itti dhalchanirraa sababa ilmoo fi fidee isiin tunu eega wajjin jiraatte mee viidiyoo inni san maal jedhe gadhiisa billaahi alayka inde ashaanguliitii boochaa ergina ummata wasa kan ergina ashaanguliitii boochaa na jedhan in ergina ashaanguliitii naal abuuku in ergina wallahi isin bilo nami tokkocha ashaanguliitii yeroo ani miira keessa seenee akka waraabessa raqa harree nyaatu kanatti arrabaan nama nyaadhu na jalatti ashaanguliitii boochaa ergina dhugaa rabbii isinitti baan in ergina ashaanguliitii boochaa naatti wasa koota wallahi deemaa gargaara dhalaa arsii isinitti baan isin bakka hundattuu isin wa dhalaa arsii kana ka hudduu keessan abbaa barbaade jala qabee duriyeen barbaade si keessa kaa'ee si keessa huudhee nutti boo kolkoloo kullaadhan isinitti maarra yeroo hunda bara ukkoo dhalaan keenya kaarsii kun ana na dhibdanii bara yoo jaarsi isin jalaa deeme ka jaarsa wajjin boo'u isin bakka argitanii kalagguu isin dhalchee isin mina abbaat min taamataa laachuu heerumaa kootaati qe'ee keessanitti jaarsa qe'ee keessanii kalafa qotee ka horii eegu ka harree horsiisittu heeruma ganda biraa dhaqxee duriyeen muka sitti naqee diqaalaa si dhalchee asirratti nutti hin boo'in shaarmuu taadhan isinitti maarra bara mataan isin wajjin nu garagale saalfanne dhiiroo isin jala saalfannee irra bara isin jala qaanfannee jirra bakka seentanii fi bakka itti hiree keessan kennattan ufulaalaa isinitti ma wallahi waa baay'ee akka mataa kiyyaatti waa baay'ee jalise karaa kana rakkoon ijoollee karaa go'anii ganda namaallee tuquun barbaadu dhugaa isinitti ma likkii wal beeyna miti waan isin shamarran kenna godhaa hartan wal beeyna dhiiroo kana yoo jiran immoo gandummaa miti an dhimma ajandaa kanaallee irra haasa'uun barbaadu garuu likkiin isinitti hima jechuudha kolkoloo hulloochi uf kabajaa dhalaan kennallee hudduu keessan bakka itti kennatan beekaa bakka hudduu keessan keettan laalaa gartee karatee maammarti dhufee gaafa sitti fincaa'e akkatti laal umrii kanaan cabdee mataa keetii gadi cabdee kuftee kararratti hafta bara sitti ma bara mee amma tuni sammuu ofii gatte umriin isii arguu jirtan dhiiroo harka isiisan rabbi sodaadha mee harka isiisan argitanii billaahi alayka zayitiin fixee osoo gartee haadha ofiin jijjiirin ilmoo daa'ima san wajji zayitiin harka isii kana fixee mee harka isiisan argitaniimi biyya araba jirti bar ta daa'ima baattee akka bootutun kolkoloo hullaa sharmuuta garaas nyaachuu qabdi bar hindee yaa dhiiroo obboleettii wajji dhalannee bar nuti obboleettii qabnaa bar hindee akkamiin garaa isin nyaachuu ditti firan qabu mucaan kun firan qabu billaa alayka deemaa boo warri yoo qabaattan rabbi sodaadha yoo intaloo tana haadhaaf abbaa yoo qabaatte isiinu abbaan qabu jettee booyaa jirti abbaan ilmoo ofii osoo irra jiraate qilee wajji cabee lubbuu ofii kenneefi nama ilmoo isaa lubbuu baasuuf deemu abbaa dhageeffadhaa isinitti maara intaloon tu baan qabu jettee boo'u jirti mucaan kun bakka dhalataa diishooti baala keessaa naala abuukum isinitti maara dhageeffadhaa dhalataa diishooti maayii kana bisbaasii muratee asirraa gala ji'a tokko dura dhaqaatii qabsiisaa seera isinitti maara wallahi yookaan walitti gadi yaada walin dhiifnu jedhaa bara rakkoon tun yeroo baay'ee deebiteerti meeqa keessatti Dubaay keessatti waan isin dalaydan Suud Arabiyaa keessa waan isin wallaalle seetanii qoshaashoo chattuu dhallee baa isinitti maara bara gaafa kana jedhu moo
gaafatamta jechuudha. Namni si jeesuu si dha'uu manaamni miti. Biiduma kanaan itti gaafatamta seeratti si dhiyeessan. Seeraa jira biyyi seeraan bulti waan ta'eef jechuudha. Dhumattee bardubbiin akkasii. Itti hima geessaa biidoo kana waraabaati. Ilaa irraa dubartiin gaafa miidhamtu ni usna. Dhimma nama dhuunfaati jennee usna gizee hedduu. Dubartii Oromoo gizee boochistan. Gizee dubartiin akkanatti onneen isin mana Arabaa keessa teessee amma maal akkatti dhaga'amu jiru yaada mana namaa keessa teessanii ilmoo baadhatanii gaafa akkatti hojjettan itti yaaduu qabdan akka maal itti dhaga'amaa jechuudha. Dubartii gizee boochistan gizee hedduu miidiyaa kanarratti arga. Dhimma dhuunfaatiin an galchu jeen bira darba garuu amma na galcha because anis dubartiidha waan ta'eef jechuudha. Yoon arra waan irra ga'uu baatullee boru ilmaan kiyya irra ga'uu danda'a. Saniifuu aannan humaan taane jettanii moo dubartii boochuu biran dabrina. Dhaabbadhaa fi namni haadha jaalatu namni haadha isaa jaalatu dubartiin gaafa bochuu arguun danda'an ummaatii akka malee hin jaaladha jechuudha. So arra isin obboleetiyya dirqama moo garaa tokko keessaa bahuu hin qabna jechuudha. Kanaafuu yoo lammata moo ammas deebisee viidiyoo biraa kaniin poosata jee yaadutee seeraaf dhiyeessinaa jechuudha. Dhumattee bara akkasii. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kan duraan rabbiin jazaa khairii qabu siyaa hafatu kanaas baatee dubbatuu feetiif obboleettii keenya immoo wajji jirraa illaa maayyiitti wajji jirraa. Kan biraati ammaas isiin guddatte malee hin xiqqaanne. Abbaa manaati abbaan manaa akkana nama godhuu jechuun xiqqeenya isaati malee xiqqeenya isiiti miti. Michiyyoon akka waan takka ifiin goone godhuu qabna bira dhaabbachuu qabna. Wanta saati share godha wal jalaa fuuneeti akka share godha michiyyoodha sanuuf wajji jirra share godha waan takka dhagamoo hin qabdu namni yoomi asis jammar jaarsa ifi jalaa dhufatu eega jaarsa taate immoo wallaahi itti gatteenyeeti isaa fi fakkaataa isaallee dhabamsin asirraa dhugumattuu tuni jaarsuma taanaa immoo kabaja qabdi rabbi bira kabajaa qabdi nama bira kabajaa qabdi hunda keenya bira kabajaa qabdi rabbiin isii guddisuufu tanaan isii dhufe kanaafuu wajji jirraa jabaadhu asiin deebi'a beekee kana naa kanne naa biraan asirratti makii shukutii ta'e asirratti wallaahi wanni inni godhe kun akka dhiirri borulleen fuune nullee warri ganaa fuudhuuf yaadnu akka hin fuune nu godhe dubartii qofaa miti nutti illee akka agartee garaa bultii ni jaaranne nu godhe dhugaa dubbachuuf warroota singiliitiitti illee karaa cufee kuni bakka jiramutti hirmijjaa irratti fudhatamuu qaba dirqama. Okay, amma maal goona seetan nama bikka inni iddoo inni jiru beektan kottaa ol baati akka fooloo isin goone keessa isin dubbistu waan barbaannu kottaa ol seenaa warri gastii gubbaa warri duubanii waan shugutii koo akkasila carraa kana haa dubbattu waan boonsa ganaallee dhiirtii Oromoo tokko dubartii takka irratti gabbaatee waan akkana akka hin raawwannetti irratti hojjannaa jechuudha. Ati garuu hin boohini ofiin balleessaa qullaambaa hin baatu kana booda sin baasu. Takkitti si baaseefuu gizee kana rakkoo keessa jira ifiifuu jechuudha. Waan akkatti namni si lolu itti fakkaanneessa. Waan ati balleessitu itti fakkaate. Ati immoo isaaf bikka kannitee balleessuu gabbaatee boo'uun qabdu nama hedduu si bira jira. Dubartiin hundi si bira jira. Ammas dhiirtii hundi tokko dhawwaa jira dhiira baalageetu jira. Dhiirtii kun as keessa ijoolleen dhiiraas ni jirti. Kaas bira teessee si jajjabeessu jirtullee ni jirti. Kun jechuun nama haadha isaatiif kabajaa qabu. Dhiirtii haadhaaf kabajaa qabdu. Dhiirtii haadhaaf miila dhiitu kabajaa siif qabdi jechuudha. Ati haadha ilmootii haadha. Kanaafuu jabaadhuun sin jechuu barbaada. Si waliin jira wadafiit kana booda wanta akkasitti dhagaami. Hawwi dubbatu. Obbolaan qabdu nama waa isiidhaaf dubbatu hin qabu jedhee yaada sanaan nuti si wajjin jira. Nuti obbolaa keeti. Gama hundaan kanaafi omti tokko sitti hin dhagaamin. Ati nama nikaa sirraa qabu wajjini isadha kan akkasii godhe kan salphatu ammas taanaan. Maki akka jalqabdanitti dhimma kana bakkaan osoo hin gahin biraa deebitu taanaan waliin dhiimu. Isinii waliin dhiimu. Wallahi ajandaa guyyaa Alex taayee la wanni hubatamuu qabu beektaa asirratti maalidha? Namni tokko gaafa waa eegalu waan san galmaan ga'uu qaba. Namni keenya guyyaa takkitti asirra iyyee bakka akkas jedhee dhiisaa amalli kun akka isinitti hin baranne nama tokko qabaatii amansiisaa waan irraan geessan san irraa barata kun illee si galee amma namoonni akkanaa kun namoota dhiirallee maqaa arrabsiisanii
shamarallee mataa gadi cabsan akka isiin dhiiran amanne warra godhurraayi. Kuni irmijjaa guddaan irratti fudhatamuu qaba. Wallahi ani odoo ijaan argee rabbii liidan na beeka jechuudha. Mormarraa muran sila akkana kana. Wallahi maaliif jennaan jireenya ilma namaattis taphatee bultii namaa agartee ganaa hin fuudha jedhee yaada qabullee akka inni fuune goosisa sii galee. Kakkanaa kuni baalageen ani wallahi nama akkana isimee haasawaa isin dhiifamu. Haadha obsinaan icharraa. Haadha dubbatu haati obsinaan. Ubaddu haadha. Okay, hundi keessan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani wallahi ergaan qabu inni duraa keeriyaas gubbaatti haruma argee illee hin beeku garuu wanti jechuun ni barbaadu yaadi kiyya jechaadha. Wanti kun hunduu kan uumame sababa jechaadha. Rabbii sababa sii godhee ati hagarraa mana arabaa keessa daa'ima qabaattee turte namni tokko quba sin qabu namni takka laa yoo ijoolleessitu ta'e beeku malee namni martuu quba sin qabu arra namni kuma fursilaadhu kun sababaa ta'e wanti kun. Kanaafiyyuu ati obsa godhachuu qabdaa. Lammaffaa dammoo inda'um alhamdulillah jedhe. Kana keessa rabbiin fitanaa daa'ima qabaattee mana arabaa dalaguu jechuun wallahi ani jiru duraatiif argaa jira. Ijoollee daa'ima qabattee mana arabaa hojii hojjettu wallahi guyyaa akka argeen hin booyan. Kanaafiyyuu wanti kun sababaadha keeriyyaa obboleettii yaalaal. Rabbii sababaa sii godhee akka sii dabarsuuf wanti kun martuu uumame. Kanaafiyyuu gaafa argatanis gaafa dhabanis gaafa gammadanis gaafa gaddanis yeroo hundumaa alhamdulillah jechuudha. Kanaafiyyuu sabarii obsa godhadhu keessaa dabarta. Inni lammaffaa dammoo sirra itti aanee miti daa'ima kee amaanaa. Duratti yeroo aartee daa'imni gubbaa jirtu akka tokko jechaa turte waan ta'eef daa'ima kee sirra itti naannu adaraa daa'ima kee amaanaa. Aariif jecha ofi lubbuu keellee daa'ima keellee aariif jecha uuma takka wanti martu sababaaf malee wanti adda ta'ellee uumameetii miti. Wanti namni takka amma hagarraatti nagarree wayii sirraallee uumameetii miti. Wanti kun waan ta'ee darbeedha uumaa jechuudha miti. Kanaafiyyuu sababa jedhiitii naa dabarsuuf jedhiitii akkasitti of amansiisii siin jedha. Kanumaaf seene wallahi maaki jalatoome waan na seesisteef. Abshir haadha obsinaan dubaafeeti. Thank you so much. Ayyee ajaa'iba. Namni guys ganda isaa beeksisa follow isin gorannaa. ammallee deebi'ee wallahi eenyu tana dura dubbattee wallahi waan hin dubbachuu deemu na dura dubbattee obboleettii tiyya keeriyaa si wajji jirra wanni ati goote takkalleenu waan fokkottuu miti qaamni jaarsaa qaama keeti qaamni kee qaama isaati jechuufi wanni takka tasitti dhagehamtu hin jiraatin jaarsa kee halaali akkana si godhe si wajji jirra faaloo nu deebisi hanqa dhumaatti si wajji jirra ilmooteetii fi atillee rabbi nagee isinitti haa ta'u dalagaa dandeessu hojjadhu ilmooteetiif boqonnaan fedha jettu si booda jirra waanuma feeteenu si booda jirra obboleettiifi faaloo naa deebisi namni hundi shamarreen hundi si wajji jirti mataa kee akkanaa jettee gadi hin qabatin wanni hundi khayriif taate tunillee hamtuu fakkaattee khayrii namaa taate obboleettiitii kanaafuu abshirjii si wajji jirra hanqa dhumatti si wajji jirra obboleettiitiyya obboleettii ilaale ati haadha ati goota si galti rabbii ol si qabe ammallee ol si qabuuf wanni tun dhufte mataa nurraa gadi hin qabatini mataa kee ol qabadhuu siin jaa deebi'i namni kumni afur kaas keessa jirtan waan takka waan fokkottuu yoo agartan harkaan dhoorgaa jee rabbiin dadhabdu afaaniin dhoorki je dadhabdu harkaa fi afaanii yoo dadhabde qalbii teetiin jibbii kanaafuu arra namni quba nama laattan arra asii kofaltan boruusteet jajuun dur ni turti ta'arraa hin turtu harka keetirra si jirti jechuu kanaafuu jaartii namaati jaartii isaati safuun isiin goote hin jirtu cinaa dhaabbadha obboleettii teenya cinaa dhaabbannee haa gargaarru obboleettiin teenya aartee mataan isii akka isii dhukkubu hin barbaan mataan isii akka nurraa dhukkubu hin barbaan